السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورمو الحمد لله يعني نغكوت نغيني كي خنجال الله هن كبجارا باك جرتن مرس نغاو دعوتوتن كي باغا من باغا مد واتساب بين غوت مانغوتو تغرا فان ورمو ترانسليت هجر ام بود واتساب بي كيسن افان ورمو ردي فتني افان مكينيان فايدمو دندسني چو افان مكينيان دب فچو دندسني egaa daawwattoota kiyyaa afaanuma keenyaan dubbisuun afaanuma keenya fayyadamuun hedduu tokko hanga namatti tolu ni beektanii waatsaappiin amma booda kalaas afaan keenya irratti gara afaan oromootti jijjiirrattanii waatsaappii keessan guutumaan guututti afaan oromootti dhiyeeffattanii afaan oromootiin fayyadamuu dandeessan jechuudha. Guutumaan guututti afaan oromoo irratti tiraansileet godhamee jira. Amma mee walumaan gallee isinitti agarsiisuti akkasuma haala gara afaan oromootti jijjiirrattanii waatsaappii keessan itti fayyadamtanii isin barsiisu. egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattoota kiyyaa WhatsApp keessan gara afaan Oromoo irratti dhiyeeffatanii afaan keenyaaf fayyadamuudhaaf dursa WhatsApp keessan update gochuu isinirraa eegama. Update gochuudhaaf akkuma barame Play Store keessan inni galtanii achi booda bakka searching irratti jechuudha WhatsApp jettanii barreessitaniituma update gootan jechuudha isin galee. Egaa nama update godhatan jira update gochuun irraa hin eegamu jechuudha. Asirratti kun akkuma argaa jirtan opinion afide keessan garuu asirratti bakka opinion kana update yoo isinii fide update gochuu isinirraa eegama jechuudha isin galee. Yoo opinion jeesla rakkoo hin qabu. Yeroo haala kanaan update gootanii raawwatan jechuudha. As keessanii baatanii settingii bilbila keessanii galtanii achi booda asirra gatanii buutanii asirratti general management kajeelchanii klik ni gootu. Achi booda language kajeelchanii klik ni gootu. Achi booda add language kajeelchanii klik ni gootu. Achi booda akka inni language hunda isiniif baasu tuqaa sana klik ni gootu. All languages kajeelchanii klik ni gootu. Achi booda asirra Oromoo kajuu barbaadan jechuudha isin galee as keessa Oromoo kajuu barbaadan. Oromoo kajuu barbaadan asirra as keessa suutuma deemtaniituma Oromoo kajuu barbaadan jechuudha. Kunoo asirra jira kunoo Oromoo kajuu wanta klik gootan. Achi booda haala kanaan Itoophiyaa Keeniyaa jeesni baasa Itoophiyaa filattan. Achi booda irra deebiftan jechuudha isin galee. Haala kanaan amma kunoo afaan Oromoo irra deebifnee jirra jechuudha. Amma as keessa yoo baane WhatsAppiin guutumaan guututti gara afaan Oromoo irra deebi'ee jira jechuudha. Okay. Egaa daawwattoota kiyyaa amma WhatsApp irra gallee haa ilaallu. Egaa kun akkuma argaa jirtan kunoo guutumaan guututti afaan Oromoo irra deebi'ee jira jechuudha. Asirratti amma tuqaa sana kilik goone haaluma kanaan akkuma argaa jirtan kana jechuudha garee haarawaa tamsaasa haaraa meeshaalee yaani waan hundinuu afaan Oromoo irra deebi'ee jira jechuudha. Akkuma asirratti amma argaa jirtan kunoo akkaawuntii haasawa yaani guutumaan guututti afaan Oromoo irratti translate ta'ee jira. Afaanuma keenyaan dubbifattanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Isin galee guutumaan guututti kun afaanuma Oromooti jechuudha. Siitingii kamuu keessa yoo galtan afaan Oromoo dubbiftan jechuudha isin galee bakka kamuu yoo galtan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan salphumatti WhatsApp keessan wanni godhachuu dandeessan jechuudha. Afaan Oromoo irratti dhiyeeffattanii afaan Oromoo irratti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Isin galee kun akkuma asirratti argaa jirtan guutumaan guututti afaan Oromoo irratti deebi'ee jira jechuudha. Hundumaa afaan Oromoo irra as keessa deemtanii dubbifachuu dandeessan jechuudha isin galee. Kana keessa bakka barbaadan argattan jechuudha. Afaan Oromoo argattan afaan Oromoo dubbiftan jechuudha isin galee. Hundumaa siitiin keessa deemtanii cheek gochuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan afaanuma keenyaan afaanuma Oromootiin WhatsApp keessan booda fayyadamuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan afaan Oromoo irratti dhiyeeffatanii jechuudha isin galee. Egaa daawwattoota kiyyaa isin galee jettan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatanaadha. Barumsa birootti nagoolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.